obbolaan lamaan bineensa dahanii. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee mudannoo addunyaa kanarratti mudate baay'ee kan nama gaddisiisu hedduun keenyis irraa kan barannu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Appilikeeshinii moobaayilii guyyaa guyyaadhaan reyaala dirhama doolaara yuuroon gara maallaqa keenyaatti yeroo jijjiiramu meeqa akka ta'u nutti himu otuu nama hin gaafatiin yeroo ol ka'uu fi yeroo gadi bu'u ittiin beekuu dandeenyu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun daawunlood gochuun itti fayyadamuu dandeessu. Ta'iin kun kan raawwate biyya Kazaakistaan giddugaleessa Eeshiyaa keessatti kan argamtuuni. Al takka takka mudannootiin daa'imni yeroo dhalatan boca garaa garaa qabatanii dhalachuu danda'uun kanuma baramedha. Haa ta'uutii garuu bifa kanaan kan dhalatan hanga ammaatti odeeffannootiin qulqullaa'ee addunyaa irratti tamsa'ee hin beeku. Hin godhiinaa kun hin ta'uu daangaa kanarra hin darbinaa jedhee dhalli namaa yoo itti himame daangaa kana yoo darbe wanta gaarii waan argatu itti fakkaatee darbuudhaan gochaa kanaaf saaxilama. Addaamii fi Heewaan jannata keessaa kan ari'amanii firii hin nyaatinaa jedhamanii Waaqayyo isaan dhorke nyaatanii akka ta'e hundi keenya ni beekna. Yeroo sanatti seexanni kan dogongorseen yoo firii kana nyaattan akka Waaqaa uumaa jiraachisaa uumamtoota hundarratti moo'aa ni taatu jedheeni. Addaamii fi Heewaanittis firii kana yoo nyaatan dhuguma uumaa biyya lafaa waan hundumaa kan ta'an isaanitti fakkaate. Haa ta'uutii garuu ajaja Waaqayyoo diiguudha. Ta'ii jalqabaa kanatti amantaan addunyaa irratti beekamoo fi jaallatamoo amantaan kiristaanaa fi amantaan musliimaa sirriitti jala muree ni dubbata. Haati manaaf abbaan manaan kun gochaan kun irratti raawwatames hin godhiinaa wanta jedhame godhaniiti. Haati manaan yookiin immoo dubartiin kana dura dhiira gara biraatti heerumtee daa'ima ilma dhiiraa argattee deessee jiraachaa otoo jirtu obboleessa ishee haadhoo ishee haadhaanis abbaanis gadameessa tokko keessaa bahanii waliin wal tuttuquu eegalti. Haalli wal tuttuqqii isaaniis kan obboleessaa fi kan obboleettii otoo hin taane gara miiraatti kan wal geessudha. Abbaa manaan intala kanaa yeroo hedduu haadha manaa isaa gorsee obboleessa isheetti simee taphni kun isinirraa hin barbaachisu jedheeni. Haa ta'uutii garuu jaalala gara biraa keessa waan seenaniiruuf abbaa manaadhaan yoo siin taane manaa bahuu ni dandeessa jedhaniini. Innis daa'ima isaa tokkicha haadha manaa isaarraa argate fudhatee safuu maalinni gochaan akkasii obbolaan lamaan walii galanii abbaa manaatiin narraa bahi jedhanii jedhee sanyii sanatti dabalamuu isaa gaabbaa daa'ima isaa fudhatee gara maatii isaatti deebi'e. Obbolaa lamaan haadhoon kunis mana tokko keessaa waliin jiraachuu itti fufanii. Haalli jiruu fi jireenya isaanii garuu kan isaan arguuf kan isaan dhaga'uuf mijachuu didee. Kan itti dhiyaatanis deemanii maalinni wanti keessanii kuni jedhanii gaafatanii. Haa ta'uutii garuu obbolaa kana lamaanitti kan dhaga'amaa dhufe gochaan kun cubbuudhaa badiidhaa otoo hin taane wanta fedhe yoo goone maal isin dhibeedha. Sanaan booddee maatii haadhaaf abbaa isaanii waliin walitti bu'uun gaa'ela namni tokko iyyuu irratti hin hirmaanne safuu jedhee baqate hoteela keessatti cidha waliin raawwatanii akka haadha manaa fi akka abbaa manaattis sodaa fi safuu tokko malee hawaasa naannoo sanaa waliin jiraachuu jalqabanii. Yeroo kanatti hawaasni naannoo maali safuun akkanaa mootummaan nurraa dhaabuu qaba jedhee qaama mootummaatti gabaasullee fedha isaanii yoo ta'e nuutiin maal nu dhibe jedhee qaamni mootummaas deebii kennuu dhiise. Obbolaan lamaan haadhoon gadameessa tokko keessaa bahan haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii waliin itti fufanii. Daa'ima godhachuufis haati manaan ulfoofte. Mana yaalaa deemtees yeroo yerootiin yeroo ilaalamtu dooktarri altiraasaawundii keessatti ilaalu daa'imni kee nagaadhaa haa ta'uutii garuu wanti adda ta'e daa'ima kanarra jira boca akkasii
argeen hin beeku ulfaatinni daa'ima kee baay'ee xiqqoodha hojjaan isaallee baay'ee xiqqaachuu mala kan akkanaa na hin mudanne qaamni isaas kan jabaatu fakkaata jechuun jalqabuma dubartii kanatti hime torban 35 yeroo guutus dubartii kanatti ciniinsuun fee gara hospitaalaatti imalte daa'ima kanas deesse haa ta'uutii garuu baay'ee kan nama ajaa'ibu daa'imni kun dhala namaarraa addadha hojjaan isaa akkuma jalqaba doktarichi dubbate gabaabaa seentimeetira 45 ulfaatinni isaas baay'ee xiqqoodha saalli isaa dhalaas ta'e dhiiraa wanti beekamu hin jiru guutummaatti kan duudedha gogaan qaama isaarraa akka dhala namaa gogaa foonii otoo hin taane gogaa bofti qabaatu wanta akka culluqu wayii ofirraa qabu dhalli namaa uffatee yeroo argamu kan nama sodaachisudha fuulli isaa akka namaa otoo hin taane akka bofaa horoo kan baasu guutummaatti bofa bocaa qaba jechuun kan nama dandeessisudha doktarri erga deessee booda haadha maddii kaa'ee naasuudhaan biraa deeme hakiimonni gara biroos tuquu sodaatanii daa'imni kun dhalatee lafa kanarra jiraachuu kan danda'e sa'aatii 2 qofadha battalumatti lubbuunsaa darbe dhimmi kunis gara ministeera fayyaa Kazaakistaanitti darbe seerri gonkumaa obbolaan lamaan wal fuudhuu hin qabani jedhu saayinsiidhaan kan deeggarame biyyattiidhaaf bahe hedduun keessanis akkuma beektan biyya keenya keessatti gochaan kun raawwachaa jira obbolaan lamaan ija jabeenyaan safuu dagatanii yerootti wal fuudhanii bira geenyeerra baay'ee kan nama gaddisiisu garuu kanneen wal fuudhanii keessaa daa'ima godhatanii daa'imni isaanii lafa kanarra jiraachuuf carraa kan argate garuu tokkoyyuu hin jiru gochaan kun abaarsa rabbiiti waaqni waa hin ta'u jedhee kitaabaa fi abboolii keenyaatiin nu barsiise nutis hin ta'u jennee mormuu qabna malee amantaa dhabeessa nama calluma jedhee jiraatu horiirraa adda kan hin baane taanee seera kaleessa jiru diiguu hin qabnu yoo diigne immoo dheekkamsa akkanaatu nu qabata obbolaa lamaan wal fuudhanii kunis ta'ii kana arganitti nahanii gaa'elli suni battaluma diigame dhiifama gaafachuun gara ijoollummaa ijoollee obbolaa maatii isaaniitti deebi'anii akka aadaa fi safuu oromtichaatti akaakayyuu torba fuudhaaf heerumaan lakkaa'achuun dirqama kun eegame yoo ta'uu baate garuu ilmaan dhalatan irratti rakkoo abaarsatu dhufa oromoon hidda dhaloota isaa duubaa ka'ee tokko lama jedhee kan lakkaawwatuufis dhimmuma kanaafi firri aanteen namni wal beeku dhiiga wal keessaa qabu hiddi isaa wal keessa jiru wal fuudhuu aadaan oromtichaa hin deeggaru safuu akka kanaarraas waaqayyo namaa oolchi jechaa qophiin ganama kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaatti kanuma fakkaatti appilikeeshinii moobaayilii reyaala dirhaama yuuroo doolaaraa gara maallaqa biyya keenyaattis ta'e maallaqa biyya barbaaddaniitti isiniif jijjiiruu kan danda'u utuu nama hin gaafatiin yeroo ol ka'uu fi yeroo gadi bu'u laallattanii gara maatii keessanitti ergachuu kan dandeessan appilikeeshiniin moobaayilii ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira liinkii sana tuquun ammuma daawunlood gochuun itti fayyadamuu dandeessu qophii oromiyaa 24 gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif kan hin hawwu ani gammachiista shoomeeti.